Wannan yeroo amma waan biyya Oromiyaa kaase kana sirriidha. Namni laal qaama biraaf ture ofii bataaf dhoysee jecha nama warra daangaa naannoo Somaalee kana yoo fudhatte hoggansi naannichaa mataa ofii kana dhoyseeti ugaasotaa fi maarroo kanaan uf turate mul'atu jechaadha. Wannan jechuu barbaade akkasii kanaa qabattaniif undergroundii waan takka akka gootan jechuu barbaade. Fakkeenyaaf abbootii gadaa jira. Abbootii gadaa kanneen pirezidaantiin baakaap godhee waan takka irratti akka waa yaada kennan jechuu kiyya malee uummanni kennallee ta'an jiru isin hunduuni beektani. Kabiraa gaafii waan inni ta'u Mustafaa yeroo hunda amma ka warra diyaaspooraatti dhiifamallee naa godhanii fakkeenyaaf amma warri diyaasporaan biyya ormaa ka Hindii fakkeenyaaf faayidaa sadii moo afur qaba Hindi irratti jecha. Tokkoffaa teeknooloojii fidee dhufa Ameerikaa irraa biyya isaaniitti teeknooloojii fidee dhufa. Lammaffaa hojii argata jechaadha. Hojii argatu saniif ammoo UN kafalaaf na fakkaate Afrikaa fi biyyoota underdeveloped kana keessatti leekcharoota isaanii kafalaa fi UN kafaluuf san ammoo baankii isaaniitti seef godhatanii kanaan waa sadii moo afur faayidaa qaban jechaa biyya isaanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf diyaaspooraa kennaa tokko waan takka jechuu barbaada. Imbili soomne jenne fakkeenyaaf imbili soomne yoo jenne dacheen Finfinneef shaggartuun teettee itti Mustafaa. Eteen ayi dacheen tu fakkeenyaaf waggaa kunan booda ni jirti. Gaaf isaan bilisummaa fidanii bilisummaan tu dhuftu dacheen tu ni jirti Mustafaa. Wanta kana akka laayyootti ilaalina waan salphaa miti jechuudha. Nam xiqqoo ispeesii illee bal'achuu qaba mootummaa bira namni waan fedhallee wanna jedhu biyya isaa irratti hin eeggachuuf Finfinnee waggaa kunan booda ni jirtu bara. Nu warri biyya keessa jiru humna hin qabnu mana achitti ijaarrachuuf affoordi gochuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kun ammoo teeknooloojii illee yoon fidin qabeenya illee fidanii warruma baadiyyaa jiru kana mana tokko ijaaranii yoon galchine objektiivii maakuma jechuun waan diyaaspooraa dhiyaatuuf jechuun warra diyaaspooraati waan wal qunnamtuuf waan kan si kaasuu barbaade jechaadha. Biyya ta'e irra namni ijaaratiin siin jiru hin jiru jechaadha. Kanaaf kanuma kaasuu barbaada. Kabiraa immoo bakka itti shawwadamne eessa si fakkaate gaafa oppidiyoo tokko. Oppidiyoon hattuudha oppidiyoon gantuudha jenneetuma warri barateef warri xiqqoo potenshaala qabu kun irraa dhiyeessaa ture jechuudha. Gidduu sanitti namni amma uummata keenya miidhaa jiru kan seenan jechaadha. Maqaa jijjiiratanii ani sabboonaadhaan maarroo jedhaniiti. Gaafa maaster pilaanii uummata keenyas fixaa turanii ammas jijjiirataniituma keessa deebanii amala isaaniillee silaa jijjiiratanii gaariidha. Ammas isaanuma jecha wanta kana wanna godhu jecha. Kanaaf wanta kana bal'inaan akka ati marii carraa waa marichiisuu waan qabduuf yaada kana kaase dhiifama isiniif deebisee jira carraa. Galatu bareedaadha yaada hundayyuu yaadota kaame marii illee ni dhiyaata namoonnis ni kaasanii namoota hedduu dhufaas. Paartiin badhaadhinaa illee hogganoonnis namoonni hedduun dhufanii yaadas kaasan caqasanii dhagaallee jiranii nullee ni kaafna. Diyaasporaanis ni dhagaa irra guddaan kaasaa kana keessa waan taa'ee waa caqasu diyaasporaa akkasuma wanni kun gartanii tiktookii wanni tolee facaasee bakka hunda dhaqqaba. Nullee inni dubbachaa turre himaaf illee turre ulfaadhu galatu. Fadii gabaabsinaa itti fufu leenca namaa dhiifaman woffilchillee hireetantee dabarsitee umariif kennite itti fufu abbaa. Ayya Mustafaa ko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irra guddaa isaa kanatti tolu galataayyuu Umar Huseenii fi galatan galatoon Umaroo ko naannoo Oromiyaa eddee jirtu jiraattee ammanuma hordoftee waan keessa jiru waan hojjetamaa jiru rakkoo jiru waan yaalamaa jiru kana gabaasa gochuun kan keessa irratti waan guddaa nama gammachiisudha. Komiin hin danda'ama gaafa jennu mootummaan federaalaa uummatarraa informationii sassaabbata. Mootummaan naannoo Oromiyaas deemee zooree ilaaluurra informationii sassaabbata waan hojjetamu qabu irratti hojjetee yaada malee daangaa naanna'ee ni ilaalu. Warri naannoo irra jirtan warri nama qabdan warri waan jiru kana beektanu informationii kana gabaasuun asirratti riippoortii gochuun iddoo guddaa qaba mootummaa biratti. Iddoo guddaa jechuudha. Kun immoo injiraan hojjetamaa jira. Akka hojjetamaa jiru gaa hamma tokko dhibba ta'uu dhabus mootummaan informationii kana hin qaba. Akkuma siloo Mustafaan jedhe immoo qabaachuu qofa osoo hin taane irratti hojjechuu dadhabina osoo hin taane mootummaan Itoophiyaa kabachiisuu dhiisaatii Afrikaadhaaf hungaa dandeettiin isaas humni isaas mootummaa kaleessaatii miti ilaalcha kaleessaa yaada kaleessaa gochaaf jecha kaleessaa keessaa adda waan ta'e jirudha. Xiqqoosii wanti akka safuutti akka kabajaatti akka poolitikaatti harka isa qabee jiru sabaaf sablammii nu keessa jiru kanatu sodaa guddaa uummata keenya irraa qaba. Mootummaa kanarraa qaba. Shira waggaa fagoo xaxamee jiru kana hiikuu irratti
tokkichaan baraggadee gadhiisee bilisummaa biyya kanaan axxafuu wallaalee miti. Addunyaan gurra nurraa qabdi. Sabaaf sablammiin nu keessa jiru ollaan keenya Afrikaan poolitikaan dheeraadha waan isaa waan ta'eef gurra nurraa qaba waan ta'eef tokkichaan shira kana xaxee diriirsee anaxxafee uummatatti gammachiisuu dadhabbidas wallaanumas hin qabu jedhee nan amanaan parsantii 100%. Eddeen hirrinni jiru akkuma amma jenne immoo ammas hirrinni hin jira eddeen hirrinni jiru mootummaa bira osoo hin taane nu bira jira. Ana bira Umar bira Mustafaa bira jira. Kana jechuun koo maalinni Oromoodhuma keessa jechuu kooti. Numa lammuma keessa isa sinxaalarra jirus isa mandara keessa jirus abbaa qabeenyaa keenya biras rakkina guddaa jira. Rakkinni kun maal yoo jenne sammuu keenya hin gadhiifne ammallee fuuldura ilaaluurra of jala ilaaluu mana keessa ilaaluu beetasaba ilaaluun nu keessa jira ammallee. Fuuldura ilaaluuni mootummaan kun eessaa ka'e eessatti deemaa jira maal ilaalaa jira yaadni isaa garam jedhanii hordofuu dadhabuun nu bira jira. Uummanni biyya keenyaa uummanni Oromoo kaleessa akka sansalatii shiboon itti xaxamee hidhamee akkan sochoone godhamee ture shiboon sun ammatti cirameera. Socho'uu dhabe malee deemuu dadhabe malee atiriin eegasii poolitikaadhaan hidhamnee jirra, ikoonomiidhaan hidhamnee jirra, miidiyaadhaan hidhamnee turre karaa hundaan sablammiidhaan poolitikaa mootummaatti hidhamee ture. Amma shiboo hidhaan sun irraa cirameera uummata keenyarraa. Bal'atee deemee hojjetachuu irratti ofumaa keenyaa fi baalaansiin namaas hin jira rakkina qabna. Warri silxaanarra jiran immoo warra kaleessaa wayyaanee wajjiniin hojjetaa ture warra mootummaan warri kun cimina qabanii dandeettii qabanii poolitikaa dandeettii qabanii ikoonomiidhaanis nama of danda'edha biyyattii kana wajjin fuudhanii deemuu danda'u jedhee itti amanee dhalatee obbira qabatuyyi mandiidhaan of mataa ofii akkaawuntii ofii qofa ilaaluudhaanii biyya kana mootummaatti deebisuu yaadaa jiru malee nama dandeettii guddaa qabudha. Ofiidiyoon dandeettii guddaa qabani mootummaan isin beeka kana ammayyi isin beeka. Garuu ofirraa hafuu dadhabamoo ummata keenya gadi qacansiisaa jira hin qaccaraa jira uummanni nurkaa. Waan si ajaa'ibu keessaa sabaaf sablammii hunda keessaa uummanni karaa hundaan shirri siin xaxaa turte kun irraa hiikaa ture. Taqawwaamoo kaastee mootummaa kan ittiin jechuu sodaa guddaa qabdi miidhamuu ittiin dhiibbaan poolitikaa irratti hojjetamuu dhabeetii miti. Sodaa qabani sodaan jarri qabanii uummanni gowwaan uummanni jaqni masaaraan sodaanne uleen sodaanne marfi matiriyaasiin sodaanne galaanni akka galaanaa uummata kana irra jigee sirreessuus balleessuus dadhabuu biyya Itoophiyaa keessaa sabaaf sablammii keessaa wanti amma uummata Oromoo dhiirummaa jal'ummaa qabu hin jiru. Hin jiru kun hin beeka eenyunuyyuu warra kanaa walitti buusuudhaaf amma ofii jaraatii magaalaa Finfinnee keessa taa'anii shira xaxanii gaafa shirri achi keessatti jira waa ta'uu didu koobiraa qabatanii laandi kiloozarii qabatanii baadiyyaatti yaa'anii jiran beektaa. Naannoo dirree naannoo Somaalee keessa naannoo asii gara Keeniyaa deemtu keessa Gujii keessa warri deddeemanii daangaa tottobsiisaa sabaaf sablammii walitti buusaa jiru uummata keenya warra Finfinnee keessaa carraa hannaa dhaban warra poolitikaan jira waa ta'uu didatu bahee kan hojjetaa jira. Maqaa amantiitiin bahanii manfasaawii guzuudha karaa hedduudhaan bahanii kan hojjetaa jiru kana jarra akkasii kun kan hojjetaa jiran mootummaadhaan infoortiinii gochuudhaaf kunis hin fayyada. Eddeen hir'inni jiru uummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf abaawoon kaleessa baddaa keessa ture yoolleen hadda silaa gaafa mootummaa kana qoraatiin itti dhaabbatu keessa galtee mootummaa keessa galtee yoo oromummaa qabaatte of keessaa yoo oromummaadhaaf qabsaa jiraate bilisummaa qabsaa jiraatte faannoo wajjin tadaraajaatee yaada wajjin tadaraajaatee mootummaa balleessinaarra ituu mandara ofii keessa nageenyaan galtee eeggattee kaleessa akka dhiibbaa kana sodaannee jedhe mootummaan abbaa gadaatti waa baasee waamaa jira. Ituu dhuftee mootummaa kana bira dhaabbatte dhalaanni eessaa Ameerikaan nutti muutu beekisan. Ameerikaan biyya addunyaa bulchaatu guddoodha jedhamtu kun hin sodaatti Itoophiyaa. Special mootummaa amma jiru kana baay'ee sodaa qabdi. Caanaa gootee dadhabdee gara kabajuuf jaallachuuf ofitti qabuu yaada jiru amma beektaa furmaata dhabanii jechuudha. Sodaachisee jira waan ta'eef nuti kan inni ta'u numatu wal takaala numatu walidha.
numatu wal jala dhaabbata numatu gufuu walitti ta'a malee sabaaf sablammiin kam amantii feeteen kottu abbaa qabeenya feeteen poolitikaa feeteen kottu Oromoo dura namni dhaabbatu jira jedhee parsantii 100 amanuun numatu wal takaalaa jira numatu wal hidhaa jira Arbeezaa mootummaa irras taa'ee laga keessas baddaa keessas galee inni faannoo sababbalee fudhatee mana keewwatee ittiin oolchu mootummaa amma safarri adiin dhugaa sitti naannoon jiru keessa mataa haaddatanii uffata qayyaratanii dhufanii mana farsoo jiru. Maaliif dhufan eessaa dhufan namni gaafatu hin jiru safarichaa wal fakkaatu waan ta'eef. Safarri naannoo Finfinnee kuni waan si gaddisiisudha beektaa. Yaala sirriitti baay'ee dubbachuu illee baay'ee natti hin tolu. Kaleessa nama keenya zarii keenya balleessuudhaaf nutti gochitee nama nutti galchitee ummata keenya baallaqsiiftee cabsitee diqaalaa gootee jirtu keessattuu amma saba isii funaannattee kooppiidha Amaaraa jedhamtus miti beektaa. Koppii 5 beeki zaruman qabdu waan akkasii godhaa jirti carraa borii eeggachuudhaaf teessi malee amma mootummaa kanatti buunee akkana taanatti jedhu of keessaan qabdu parsantii 100 ammasii kana 100% tamaneen dubbaddaa rakkoon jiru numa keessa rakkinni jiru guddaan numa keessa Oromoo nama jedhamu nama maqaa qubee uraan kaafatu kana keessa rakkinni jira inni keessummaa akkasii teessifatu inni bulfatu inni wajjin nugu inni silaan foormishii mootummaadha tokkomaa kennee yaada kan of keessaa saaxilee baasuu danda'u utuu jiru alaa dhufaan eeggatiin jedhee caaluun keenya bakkeedha yaanni jara wanti bakkee jara eeggachiisu immoo mootummaan dhiisee irra dabarsee kutee maal jedhaa ture warri wayyaanee hojjettanii hanna hattanii mana daabboo ummata kanaaf dhaabaa ani sin dhiiseera sin hin barbaadu ummata kana gargaaraa akkam faabirikaan muduqetii daakee ummata kana daabboo jedhu ummata gargaaraa jedhaa ture dingata dhufee isii keenya kanatti bu'aa isa jedhu sodaadhaaf beektaa jala dhaabatanii arangamaa jala dhaabanii sobanii karabaataa uffatanii mootummaa bira taa'aa jiru ijoolleen jara dhalli jara zariin jaraas amma kanumatti jira hojii akkasii kana beektaa mandara jiru keessatti wanti wal jala dhaabbataa jiru numa malee Oromiyaan 100% bilisoomteetti kana booda barbaadde kana booda dhala keenyaaf leenjifnee guddifnee dhalchinee guddifnee barsiifannee mootummaa taasisuudhaaf qopheessuudhaan ala sinxaala nurkaa fudhatee biyya kana bulcheenee wanti sodaanu biyya kana keessa jira jedhee yaadu dhugaa sitti muudhaafan Umar Hussein dhugaa sitti muudhaaf kun jala muri 100% amma mootummaa buusee sinxaala harkaa fudhatee nurra taa'ee kakaleessaa nu leenjisee nu tumee nu ajjeesee biyyaa nu abaararsee lafa keenya saamee biyya bulcha jechuu sodaa dhiisiti booda kanaayyuu namni hiriiree dhaabbatee carraa eeggatu hin jiru jala muri kana 100% keenyuma sii tokko dogongortuu hattuu akkasii kana waaqni nu waaqa jeelchuu kan waaqumti isaanii nu waaqa jeelchuu jedhi malee hin jiru bafutsum ijoollee keenya isii baabishaan gama teesse ayidaamtee miidiyaa adda addaatiin mootummaa kana arrabsitu isii mooraalii mootummaa jala dhaabbattu isii mistira silaa eeguu dandeessu arrabsuun walqeequun soba walitti yaaduun waan akkasii kanatu beektaa sammuu kan kee tooshi godha nu jechuudha nu mootummaan itti bareedatti meera nuti arrabni booda nun deebisu gocha nutti godhamaa ture hin dandeenyeeyyii arraba dadhabnaa itti barreera jedhaa ture mootummaan garuu mooraalii ummata sammuu yaadni isaa dadhabaa ta'e kana beektaa boodatti deebisuun jalaa harkifachuu danda'a waan ta'eef amma danda'ame miidiyaa qabdanuun saba keenya kana warra taqawwaamoo ofirraa qabu taqawwaamoon hin danda'ama garuu sadarkaa akka waliin arrabsine akka wal qeeqa darajaa kanaan waliin geenyeen gaafii gaafachuu hin danda'a eenyunuyyuu dogongora isaa kaa'uu hin danda'a wal arrabsuun wal qeequun soba wal ijaaruun informationiin jire xalaatatti dabarsanii kennuun wanta baay'ee nama fokkisii nama jibbisiisudha wanti miidiyaa kanarraa argaa jirru wanta baay'ee nama jibbisiisudha dhugaa sitti muudhaaf amma an Oromoodha jechuu si jibbisiisu keessa iddoo wanta si galchuu jira miidiyaa kanarra hamma saba si mormisiisu lammummaa sabummaa si mormisiisu keessa jechuudha afaan keenya dubbata afaan Oromoo dubbata mootummaan keenya achitti kana godhataa jira kana ta'aa jira akkas hojjetaa jira akkana godhee kana ajjeete kana buqqise kana saame kana waan hin jirre beeki ummata dandeettii yaaduu hin qabne ummata sobaaf dhugaa adda baafachuu hin dandeenye irratti olola akkasii warra gadi gadhiisu nu rakkisaa jira dhugaa rabbiitti muudhaa kuni mooraalii nu dhabsiisaadha malee mootummaan kanaanis hin kufaa
kanaanis hin sodaata kun dhufee isa diigate jedhus 100% of keessaa fuudha. 100% diin wanti sitti dhagahamu lammummaan afaan itti kana dubbachuun wal jala dhaabbachuun gizee silaa wal ijaarru qaawwa jiru gizee silaa duufannu waggaa 150 dhiitamnee ajjeefamnee acuucamnee ajjeechaa taraan ajjeefamnee beekaa miti. Ajjeechaa taraati miti. Xiyyiitii cini afaan muutii ciniinsanii qunqootti naqaa haadha ajjeesanii ilmoore teessaa gocha kaleeta jumlaadhaan lakkoofte addu'aa harkaaf harma irraa muraa godha irraanfannee waan lafee keenya foodhiisi dhuka lafee keenyaa keessa galee jiru wajjin jiraannaadhaaf wal dhoskinee waan wal satarree jiru utuu qabnu wal faaqnee wal duugnee gochaaf jecha kan warratti jechuuni waan baay'ee moraalee hamlee kan kee gabaa tokko nama wajjin dhaabbattee galuu si yellaa isu godhamaa jira beeki. Ta'uu waan hin qabnedha. Parsantii 100 dogonkorri jiraachuu danda'a. Hir'inni jiraachuu danda'a. Hir'ina kan hin jedhu amma mootummaarraani hir'ina osoo hin taane rakkoo poolitikaati. Amma Somaalee keessa hin jira. Ajjeechaanis hin jira. Wal buqqisuunis hin jira. Finnee makalaakaa argine yoo finnee jenne addunyaan gurra nutti qabaa jira. Afrikaan nu madaalaa jirti. Sabaaf sablammiin nu keessa jiru nu madaalaa jira. Oromoon kana jedhamee ture. Sadarkaa Oromoon kaleessin taa'uute kana gochuun bafutsuun hin danda'amuudhaaf mootummaan tigistii godhate. Tigistii barbaada poolitikaa ta'etu kun beektaa yeroo kana keessa 4 kiiloo fiillee dhaqne abiyyi akkasiirra lammii keenya masaaraa binnee bira dhaabbannee dhannee dubbisne daangaa keessan ijoollee qeerrota daraajaa asiin eeggadhaa makalaakaa Oromoo asirraa fudhaa kana mootummaarraa fudhaa waajjira akkasiitti nama akkasii keedhaa eeggadhaa waliin mari'achuun wal bira dhaabbachuun wal gorsuun wal sataruun osoo jiru Jibuutiin kana taate Eertiraan kana taate Soomaleen kana goote hir'ina walii qofa keenya miidiyaa irratti faaqna yoo ta'e የመንግስት ደካማ ጎኑን ነው faaqna ያለነው ግን ለመንግስት ደግሞ ደካማ ጎኑ አይደለም ወይ ፖለቲካ አስቸግሮት ነው ጣው ከዚህ kan cufachuu qabu ነው ይቱ bira dhaabbanne abaaw miile kuma dhibba shangaatu baddaa keessa teessu ilmaan Oromoo qaltee nyaattu sangaa Oromoo nyaataa jirtu maaf naannoo siinii kenne Oromoo dhaabbate Oromoo baddaa galee maaf sama keessa taa'ee daangaa isaanii maaf uffata isaanii maaf hin mari'achiin amma baroo jirra kaleessa raada jijjiirama qabna mootummaa kana bira dhaabbachuu qabna alana wastikfachuu qabna malee alagaannu nyaachuu qabnu saamuu qabdu jechuun har'a ture sila har'a ture kaleessa baga bahanii dura dhaabbatani bahanii mootummaa dura dhaabbachuunis madaalli mootummaa eegsise beeki akka mootummaan kun shaaffadee saba biraatti hin galle akka ikoonoomii biraa ilaalee saba sana gochuu hin dandeenye madaalli mootummaa eegsise abaawwan baddaa keessaa nama qaba amaarri achi keessaa faannoo qaba Tigreen akkas qabdi jechuun mootummaa kana aqwaamitti dimokiraasiyaadhaan walakkaa uummataa dhaabee jira beeki akka inni nazzaabbaane godhee jira hadda garuu dhaqanii jara sanatti idaamuudhaan ala ay mootummaan kun ilaalcha gaarii qaba jijjiirama gaarii fidaa jira sabni keenya hojjetadhaa jedhaa jira hojjetachuudhaan kan hafe saamuudhaan kan hafe qaluudhaan kan hafe kana gochuu ture silaa uummata keenyaaf warri amma xarbeezaa mootummaa irra taa'ee infoormeeshinii bakkeetti kennaa kan gaafachaa nyaachisaa jiru abdii jara kanaati beeki jara kana bor dhufee jennaan girri wayii ka'ee jennaan mangistiin badee jennaan birrii hanne kana akkana godhanne jechuudha dhiphina kun beeki dhiphina attasaasab isaa dakkaamaa ta'uudha kun mootummaa bira taa'ee mootummaa dhiise bakka isin kaleessa warra waggaa 27 lafa mootummaa lafa Oromoo hatee kaazinaa walitti galfataa ture dhiise jedhe mootummaan kan irraa barbaadan jiru ummata dakkaamaa dhabaa kana deeggaraa qamadii kana daabboo bitaa maashinii daabboo hojjetu kennaa dhaabaa fi waliin barbaannu dhiisaati ummata kana jechuun mootummaa afaan Oromootiin ibsee jira kana beeki afaan Oromootiin hadha hiyyeessa qimmiidanii hiyyeessatti surree baasanii daguuganii foon lafee foon saarraa foon nyaate qolquuni injira kun wallu nyaachisaara wallu ayyabse wallu taazabsiisaara malee mootummaa kuffisuu hin danda'u kun fedhii jaraa guutuus hin danda'u. Fadli Muhammad dhiifama gabaabsadha dhiifama ba'uu ka deemu hiree isinii kenne nama hedduun nagaafatee wanta godhee ulfaadha galatooma daqiiqaa takka isinii kennaa hiree teessan. Mustafa galatoomi dhaabbadde fixeera mootii koo yeroo biraan si wajjin taphataa. Okay yaada dhiifama nama dhaabuun barbaaduu fi qaata silaa xumuradha nu biraa namlee finfinnee jira.
middle night halkan qixxe amma garteen warri alaa kun hirriba sa'aatii kennu nagoonaa namu akkasuma sa'aatii ammoo Afrikaatiifis akkasuma uffulcha yaada bareedaa bilchaataa namni dhaga'uu qabuu fi bareedaadha beekoota yeroo biraa namoota hedduu alaa nagaafachaa turan bawwaan barbaadeef dhaabee warri alaa nagaafattan abdiin fa'aa abboon agartuu naan jette namoonni hedduun warri ala jirtan keessaayyuu warroonni faallaa keenya jirtan inshaallah boru koottaa yeroodhaan saa galgalaa seenee ture saa dheeraa sirra ture na uffulcha yaada bareedaa bilchaataa Fadilii Muhammadis ta'ee Umaris hundi keessanuu namoonni keenya yaada babbareedaa akkasoo jaallikiyya biyyee Oromiyaallee hundinuu warra achiin dura dubbattanillee ulfaadha galatooma wanni yaada kan olii kenninuuf hawaasni keenya akka hubatu namni keenya gartee tokko siyaasaayyuu baruu namni keenya baruu san hin qabnu akka baru walillee baruu wanni hedduu bala namoonni ta'anii yaadaan gartanii bakka wal arrabsan bakka yaa'ii san dhaqurra namoonni keenya bakka namoonni akkana dhufanii firiidhaan ofirraa yaada ofii jijjiiratan warri nu mormullee warri keessaa nu barbaadnu ammallee umaratis namoota beeytu namni hundu nama isin dhibu ruumi biraa keessa fidaas firii kennineefi yaada isaa gaafii ta'ee yaada ofii ibsatee namni maaliif nu uumi nu wal morminee akka wanna gochuun mallaa hawaasni irraa waa bara namoonni amaanii dhugaatti fakkaatee gara biraa deemus waa baranii akkas goonaa inshaallah sa'aatii na biraa deemee forri alaa nagaafata illee na uffolcha saa dheeraa sirra ture kanaaf namoota gartee mana qullaa godhee taa'u jira hedduu isin jaaladha isin kabaja wanni hundinuu akka namtichi kadiil godheef kashat godheef fi waan goonuu fi kennaafi akkasin niyyannee haa dalannu ummata keenya hawaasa keenya haa dubbifnu mana keenya irraa eegallee gartee wal haa hubachiifnu wallaala keenya gartee harka ol qabnu jabaa keenya waliin haa tankaarfannu diina keenya adda baafannee haa barru ilmi namaa kun lamuma namni gartee lama sadiin jiru tokko kaba beekaa waliin deeman tokko ka wallaala ammoo ni barsiisan itti himan kana yoo goone fagoo deemna jechuudha yoo wallaala waliin wallaalle duubatti hafna yoo wallaala gannee beekaa qofa waliin deemna jennellee sun gannu harkisa jechuudha waliin madaalaa deemuu qabna namni hundinuu dandeettii qabaa hubannoota qabaa akkasii ulfaadhaa galatooma hedduu isin jaalladha isin kabaja warri alaa nagaa fattan dhiifa mallee naa godha ammaa achillee dhufta warri as kee jirtan na dhageettan viidiyoo kiyya namoonni faallaa jirtan yoo namoonni jiraatan illee namoota baasee deeggartoota barbaadu irra guddaa maalii fi yaada tokko qabna warroota faallaa keenya jiran ol seensuu waan barbaadu akkasiin naa hubadhaa yoo nama fidda illee natti hima sa'aatii an ammoo xumuradhetti inshaallah bahuu qabaa saarii asirra waan taa'uuf hin beektee namni dadhabaa maatii qabaa lafti halkanii rafaa akkasii kaanii daqiiqatti fayyadamnaaf duraallee isin jedha isin jaalladha isin kabajaa halkaniiti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagaan naa jiraadha ummanni musliimaallee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu